mucayyoo gaafadheen ture WhatsAppidhaan lakkoofsa seenaa laattee turte Hannaani mucayyoon kaleessa sagalee see fide suni lakkoofsa mucayyoo Ulfofte sana ijoollee Arabaarraa Ulfofte sana naa laattee jirti jechuudha. Lakkoofsa see gaafadheen jira Telegiraamiidhaa fi WhatsAppii qabdii jechuudha mucayyooni. Garuu sagalee kun dhaggeeffanne irra galtee sagalee kun hin dhaggeeffanne malee sagalee lama moo sadiin iyyuu itti qabee jechuudha. Garuu irra galtee hin dhaggeeffanne. Gaaffii akkaataa isheen itti baatu ba'uun barbaadda minamina jedhanii gaafadhe waan isheen jettu ni ilaalla waan isheen dubbattu ijoollee baay'een immoo koomentii jalattis kaayyoo biyya baateef irraanfattee maaliif ulfooftee minaamin jechaa turtanii dhugaa keessan jettanii dhugaadha kaayyoo ijoolleen keenya gaafa biyya baatu kaayyoo biyya baatu irraanfatti deebi'ees immoo akka isheen ulfa sana baaftuu fi Hannaan fiddee turte mucayyootu gaafate daakuu boqqolloo ani maqaan isaan beeku gaafa waa bukeessanii kaantinii wayii keeka wayii faa hojjetanii isatti dhaqu daakuu boqqolloon jira yoo mana Hannaatti argitaniitu ta'e isa faa qaa biidoo Hannaarraa mureetanii as bukkee kanas ni kaa isaa fi asiirratti maantimii faa loomii faa garaa duwwaatti ganama garaa duwwaatti yoo loomii dhuddee hin ba'aa jedhanii ulfi kanaan ba'a moo hedduu tokko ulfaata wallahi otuma ta'eyyuu waan akkasii nama gorsinaa dhugaa rabbii fudhattee baatuun jedhaan akka kootti fudhattee baatu fudhattee adeemtuun jedhee mucaa ajjeesii jechuun lubbuu nama abbaa jira bar ji'a sadii jechuun bakka qabate bar amma lubbuu qabate dhugaa rabbii lubbuu namaa ta'utti jira bar dhugaa rabbii kanaafuu jennaan amma dhugummaan isheen mucayyoon baasuu barbaaddu waan ta'eef kana itti himnaani Hannaadhaan itti himiniin jedheenan waan akkasii hin gorsinii malati ofitti lubbuu keetti sin faraddaayii waan akkasii dhugi jettanii argisiiftaan jedheen amma viidiyoo kee kana argiteeyyuu maal jetteen naan isa YouTube wayyuun beektu YouTube wayyuun fayyadamtu WhatsApp natu baneefi naan jette malee joo lubbuu nama baaseettuuni fudhattee abaddu mucaa kana fudhattee abaddu baadeesu galtee biyyatti maal goote sila waan dhuftee irraanfatte sanuummoo wanti nama aarsu jechuudha. Mucayyoon maal jetti nan jaalladha ittedhan gurbicha nan jaalladha otuunni hin dhufinii kamisa dhufeetu achi ol deebi'a riyaadiitti poolisiidha ittedhani riyaadii keessaa hojjeta ittedhani hamma inni dhufutti lubbuun na dhaabbata ittedhan nan jaalladha ittedhan sanuu kan jaallatu immoo laala jaarsa biyyaa qabdi jaarsa immoo qabdidhan biyya otuu jaarsa biyyaa qabduutu dhufteetu asitti akka barbaadde taate allaangatte jechuudha. Arabi bar yooti yaada keetti laatte malee yooti fuula keetti laatte malee Arabi sittin buutu gonkumaayyuu wallahi sin tuttu situ yaada keetti kennee situtti kolfee maal jedhe malee sin tuttu ammatuuti akka faa intinii wayitti jetti baaftee ilaalte wallahi isaan nama sodaatu jechuudha namatti bu'anii nama qabanii jechuudha. Mucayyoon ilaali isa biyyatti barte sana gaa fedhii kana hin qabdi as dhuftee ruuzii nyaattee itti onnoo ta'ee jennaan ittoo'ee jennaanitu gurbaan qaqqabee jennaan tole jettee fi amma jaalala isaatiin qabamee du'eettedhan. Isa yoo mana kana deemeeyyuu isa immoo dhiiseen deema akkaman ta'a jetteen inni qorichan sii fide jedhanii garuu amma ammaatti qorichan finnee fi qoricha bira hin geenyeedhaan ilaal sanuu nan jaalladha itti deemuyyuu hin barbaaddu mucayyoon isheen amma kaayyoon see maanni mucaa sana baaftee garaadhaa hobbaaftee mucaa manichuma jiraattee gurbicha wajjin akka barbaaddee ta'uufi jechuudha. Dhageessu waan Goti miti yoo dhageesse dhimma isheeti akka barbaadde yoo taate kun intiniidha waan dhugaa jiruun dubbadhe jechuudha. Maaliif qoy kaasheen amma indi mucaa baaftee isaa wajjin ammas jiraatti nan jaalladha akka lubbuu kootiitti isa dhabuun barbaadu jetteetti Hannaan meeqamee jedhee kaleessa sagaleessee har'as immoo deebisee qabee feennaan maal jetteennaan isheen deemuun barbaaddu mucaa amma baaftee jiraachuu barbaaddi isaa wajjin ammallee jette. Ilaalme intaloonni amma biyya kana teessutti gaa isa inni birrii sitti kenna mitiiree waadee diddibata kanas immoo shaambuu kanas fidee fi kaardii faas bitee fi biyya dawwaleedhaan mitiire isa kana gammaddeetu intaloonni wajjin utaaltii jechuudha laal. Kana bar nama tokko jiraame joo akka nama tokkotu seeraan dalagatee hojii isaa hojjeta malee namni tokko amma dubartiin tokko biyya keessaa abbaa baluu wajjin jiraatti abbaa baluu wajjin akkana taati ilma baluutu akkana godha hin jedhanii hin jedhu bara dubartoota biyya keessaa tokko hin jirti. Isheetu biyya kana dhufeela isheetu biyya kana dhufeetu biyya balleessaa jechuudha. Malee ammatu dhiirri siin qabu ta'ee dhiirri ofumatti iyyuu hin buttu. Wallahi fuula kee laallateetu sitti siqa yooti kostoritti jettee
yoo tizim jettee dhiirri sitti iyyuu siqee iyyuu si hin qabu jechuu situ bakka fedhiidhaan ishee nama fedhii kooteetti bar guyyaa 2-3 nan didee gaafa sadaffaa ofuma kootiin fedhuma kootiin wajjin jiraadhe ergasii yeroo hundumaa yeroo dhufu naa wajjin jiraata amma jaalalli iyyuurraa naqabee akkan ta'u dhabee maraachuuf deemaa jette bar jaalala isaarraa qabamte meelaal waan biyya baateef sana dagattee laal as keessatti jaalala eegalte sangaa abbaan itti gurgure yookaan immoo liqii dhufte liqii kana kaffalaa jirti ta'a liqii dhufuun hin jiraan beektumni ji'a 3 paaspoortii baafattee naan ji'a 3 daldaalaan si fidee ji'a 3 hojjettee kaffalta hin beektu ijoolleen hojjettanii kaffaltan isa biyya baatti raanfatte asitti kun jaarsa biyyatti dhiifte kana bar maqaa nama nyaatti namni tokko maqaa nama nyaatti dhaal mee waanuma fedheefu waan isheen jettu waan isheen dubbattu nan gaafadha yoo bahuu manichaan bahuun barbaadite habaatu kan kadaachi mucaa ani haannaatti meen jira qoricha haasoftu kana ijoollee nama loomii dhugi jedhiini inni kan paappaayyaa nyaadhu jedhiini koomentii haanna jala argitanii inni kaan immoo maan maqaansa peepsii gurraacha beetuni peepsii gurraacha dhugi jedhiini ganama garaa duwwaatti akka hirribaa kaatanii peepsii gurraacha garaa duwwaatti dhugi mucaan baasaa jedhanii gorsu jechuudha. Argitanii uummanni keenya waan akkasii beekaa jechuudha. Amma haannaani kan isheen fiddee viidiyoo sana daladdee fi ofii isheetti wal dhaalteetu gaaffii itti taanaanitu fiddee yuutuubii ishee irratti gaaffii ijoollee gaafatte jechuudha riyoota ishee. Achumaan loomii cuunfii ganama garaa duwwaatti dhugii kookaa dhugii jedhani. Isheen immoo har'a ganama haannaadhaan maal jettiin daakuu boqqolloo sana argitanii isaa fi timaatimii fidde kun ulfa baasame timaatimiin sun faani ulfa baasa timaatimiin nama dhiiga hin qabnetu fayyadama bar timaatimiin sana fayyuu nama dhiiga hin qabnetu fayyadama malee namni dhiiga qabu hin fayyadamu dhiiga fida timaatimiin si jammar garaa keessatti iyyuu cimsaa jechuudha. Achumarraani haannaanii otoo viidiyoo waraabniin dura fiddeetu akkas naan jettee waan akkasii jira jettee hiriyoota darbitee gaafattee nama kan biraa darbitee gaafattee naan jette achumar atitti argisiisiniiti dhoosiin jedheen. Amma lubbuu mucaatti eenyu gaafatama haannaatu gaafatama bar dhugaa rabbii jarri sun illee yoo itti baranii maal jedhee irratti baranii jedhanii haannaa gaafatu haannaa waggaa dheeraa mana sana keessa daladde jechuudha. Dhugaa rabbii waggaa dheeraa mana sana keessa daladde waan ta'eef waan hundaatu haannaa gaafatu jechuudha. Araboonni garuu walirraa dhorkitee hin jirti jechuudha. Araboonni amma nama xalabaa jiru walitti hin fiddu jechuu iccitii walitti mujetteetu walirraa adda fageessiti. Isaanillee akkasuma rabada waliin argan kan isaan ammattiin haasa'an sirkiidhaani. Rabbiin alaafisuu hundaafiyyuu ani akka kootti mucaa baasii hin jedhuuni akkasiis hin jenneen ani baataa falansii mala akkamitti bahuu dandeessaa minaamin hin jedhaanii malee ani kana hin jedhuuni jechuudha. Akkuma beektan sagalee qabeef hin jiramee waan isheen naan jettu sagalee si waraabee fidee asirra gadhiisaa jechuudha. Malee inshallah du'aa godhaa fi baay'ee rakkoodhaan ijoolleen keenya dhugaa rabbii ani beekan akka isaan itti dogoggoranii akka isaan itti akkas ta'anii baay'ee ulfaata dhugaa rabbii baay'ee ulfaata ijoollee keenya mee du'aa godhaa rabbiin nagaanis hin baasee nagaan biyya keessanitti sinaa galchuu rabbiin sababii akkasii salphina akkasii sinaa oolchu wallaahi halkanii guyyaa riban qabduudhaan mucayyooni halkanii guyyaa riba dhabdee jirtiidhani baay'ee ulfaata dhugaa rabbii kana biraan immoo saseennan jaalladha jettutu nama dhiba jechuudha dhugaa rabbiin nan jaalladha sadhiisee deemuu hin danda'u.